Abiy Ahmad fi paartii Bilxiginnaa waggoottan 27 kan biyya dhiitee bulche sirni gabroonfataa wayyaanee falmii uummata Oromootiin aangoorraa buqqifamuunsaa ni yaadatama. Adoolessa bara 2010 Abiy Ahmad fi humni badiinsaa erga aangoo qabatanii uummata biyyattiitti abdii horee ture. Ajjeechaa, hidhaa, dhiittaa mirga namoomaa, siyaasaa fi diinagdee akkasumas hacuuccaan akka irraa dhaabbatuu fi guyyaan bilisummaa waan itti labsametti fakkaattee turte. Nugusichi afaan dammee kun yeruma sana jechoota fiffilatee uummata gara laafessa miskiina kana siyaasa isaatiin gowwomsuu harkatti galchuu eegale. Sagantaa keenya irraa keessatti shira adda bilisummaa uummata Oromoo irratti raawwatamaa ture gadi fageenyaan isin biraan geenya hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura. Hidhamtoonni siyaasaa akka hiikamanii fi bilisummaan siyaasaa akka babal'atu labse. Labsii shororkeessummaa akka haqamu godhe. Paartii mormitoota wayyaaneen dhiibamanii biyyaa bahanii fi namoota dhuunfaan siyaasa biyyattii keessatti sochii godhaa turan akka biyyatti galanii qabsoo nagaa godhaniif waamicha dhiyeesse. Sababa waamicha qabsoo nagaa nugusicha afaan dammee daldalaa siyaasaa Abiyyi godheen paartilee biyya seenan keessaa addi bilisummaa uummata Oromoo ABO'n isa tokko. Sadaasa lama bara 2010 muummeen ministeera Itoophiyaa Eertiraa daawwachuuf yoo gara sana deemu ABO'liin marii godhee ture. Lolli gidduu jaraa jiru akka dhaabbatu waliigalteerra gahan. Lolli gidduu jaraa akka dhaabbatu waliigalteerra gahan. Guyyaa muraasa booda garuu raayyaan ittisa biyyattii heddumminaan gara waraana wabootti ergaman. Haalli yerochaa mijachuu fi baatullee yeroo sana ABO'n gara biyyaatti galee akka siyaasa biyyattii keessatti hin hirmaanne barbaade ture. Yeroo sanatti kaayyoon Abiyyi waan biraa ture. Eertiraa waliin nageenya uume ABO achi keessatti da'oo godhatanii ummataaf qabsa'an buchilloota isaatiin rukutee dhabamsiisuudha. Garuu carraaqqiinsa haala yeroo sana jiru waliin milkaa'uu fi hin dandeenye. Falmii finiinsee ummanni isa aangoorra baase ammallee bakkee qabsootii manatti hin deebine ture. Dirree keessaas manatti hin galle. Yoo addi bilisummaa Oromoo tuqamu aariin ummata dachaan ni dabala. Yeroo sanatti mootummaaniif ABO'n ildiimaa yookaan shakkii keessa seenuun balaa guddaa qaba ture. Kanaaf jecha Abiy tarsiimoo biraa fayyadamuu qaba ture. ABO waliin waliigaltee godhamu karaa obbo Lammaa Magarsaatiin akka godhamu qabu filate. Sadaasa torba bara 2018 ministeera dhimma alaa Dr. Warqinee Gabayyoo fi Dr. Lammaa Magarsaatiin gareen hoogganamu ABO waliin marii gochuuf gara Asmaraatti imalan. ABO'nis iftoominaan waliigaltee kanaaf qaamni sadaffaa akka keessa seenu yaada isaa dhiyeeffate. Haa ta'u malee waliigaltichi hirmaannaa qaama sadaffaatiin ala akka guduunfamu taasifame. Yeroo sanatti hooggantoonni ABO cunqursaa guddaadhaan akka dhiibamanii waliigaltee kana fudhatan taasifame. Dhiibbaan Qees Balaay Mokonnanii fi Abbaa Gadaa Bayyanaa Sanbatoo dabalatee dhiibbaan jaarsolii biyyaallee waliigaltee kanaaf tattaaffii isaan godhan adda duree ture. Akkasumas miseensonni ABO biyya keessa turan akka dhaabni isaanii biyya galee ummata isaaniitti makame qabsoo nagayaa akka godhaniif dhiibbaa gochuun isaanii akka ABO'n biyyatti galu godhe. Kana malees walitti dhufeenyi mootummaa Itoophiyaa fi Eertiraa gidduutti godhamellee gartokkoon waliigaltee kanaaf sababa ta'e. Biyyattii keessatti haalli duraan ture ariitiidhaan jijjiramaa dhufe. Seerri farra shororkeessummaa haqamuun immoo akka shakkiin hin uumamne godhe. Sababoonni kunneen qaamni sadaffaan akka gidduu jaraa hin seenneef dhiibbaa uumeera. Yeroo sanatti mootummaan waliigalteen kun maal akka of keessatti hammatu ifa hin goone ture. Ibsus hin barbaanne. Waliigaltee godhame kana keessatti carraa waraana ABO durii hooggantoonni ABO gara biyyaatti yeroo galan simannaa gochuu fi akkasumas hooggantoota ABO durii harka mootummaatti warreen galan qabsaa'onni gameessi akka Yoosef Baatii, Nadhii Gammadaa fi dhuma miseensota ABO 200 ol ta'an mootummaa waliin akka barbaadanii fi yoo du'anillee akka lafeen isaanii barbaadame kabajni isaaniif malu godhamee fi ummanni awwaallatu waliigaltee gochuun isaanii seenaan ragaadha.
dabalataan immoo hooggantoonni ABO fi warreen isaa baasii mootummaatiin akka xayyaaraan biyyatti deebifaman gochuu erga biyya galanii biiroo isaanii gullallee akka fudhatanii fi waraana ABO ilaalchise waliigalteen godhame fedhii isaaniitiin nagaa kabachiistota keessa akka seenan paartii isaaniitiif hirmaannaa siyaasaa gochuu kanneen barbaadanis akka keessatti hirmaatan gama lamaanii keessattis hirmaachuu kanneen fedhii hin qabnellee deeggarsi kennamee fi qindoominaan akka hojjetanii fi akka hawaasatti makaman gochuu ture. Hooggantoota ABO'tiif konkolaataan 40 akka ittiin fayyadamaniif akka kennamu manni jireenyaa akka isaaniif kennamu dabalataan qaama mootummaatiin simannaan ho'aa ta'e akka godhamuu fi affeerraan irbaataa akka godhamuuf waadaa seenaniif shira kana hunda duuba nama tokkotu jira hanga Asmaraa dhaquun ABO'dhaaf waadaa kabajamuu hin dandeenye seenee qabsoo uummata Oromoo buchisiise. har'a jireenya hiccitaawaa bobaa paartii badhaadhinaa jala kan jiru obbo Lammaa Magarsaa yeroo ammaa kana humna mootummaatiin hacuuccaan ABO irra ga'aa jiru osoo arguu osoo dhaga'u callisu filachuun saammoo waan tokko jechoota isaa amananii garaa oromummaatiin kan biyyatti seenan obboleewwan isaanii hooggantoonni ABO yeroo ganaman mirgi namummaa isaanii mulqamee hidhaan yeroo gidirfaman yeroo humnaa fi shiraan filannoo keessaa dhiibamanii yeroo kanatti Dr. Lammaa Magarsaa callisuu filate. yeroo humnaa fi shiraan filannoo keessaa dhiibaman yeroo kanatti Dr. Lammaa Magarsaa callisuu filate. itti gaafatamummaa seenaa bara baraa jalaa bahuu akka hin dandeenye waa wallaalannattiin fakkaatu. kan ta'es ta'eera Dr. Abiy Ahmed jalqabuma adda bilisummaa Oromoo akka biyyatti hin galle waan barbaaduuf hooggantoonni ABO osoo Asmaraa hin ka'in waadaa diigee gantummaa isaa tokko jedhee jalqabe. hooggantoonni akka Asmaraadhaa hin kaane harka isaa dheereffate sanaan gara Asmaraatti hiixachuu eegale. yeruma sanatti hoogganaa adda bilisummaa Oromoo Hayyuu Duree obbo Daawud Ibsaatiin kaarnii yookaan tikeettiin hin jiru jechuun akeekkachiise hojii diinummaa isaa jalqabe. itti aansuun ammoo waraabessa uummata Oromoo jaarraa hedduu hacuucaa turee fi calanqootti akaakilee fi abaabilee keenya harkaa fi harma muree nu dirmammeessaa ture waliin qindoome uummata Oromoo qeerroo fi qarree simannaa ABO'tiif Finfinnee keessatti qophii gochaa turan irratti tarkaanfii fudhachiisuun daldala siyaasa isaa keessa ooffachuu eegale. shirri kun dhufaatiin adda bilisummaa Oromoo akka gufatuuf tarsiimoo itti yaadame Abiyyiin qophaa'e ture. hooggantoonni ABO's kun akka isaan mudachuu malu waan beekaniif yaaddoo keessa isaan hin galchine ture. dhufaatiin isaanii uummata Oromoo biratti hawwii fi abdiidhaan eegamaa waan jiruuf waan isaan mudatu kamuu dandamatanii galuun dirqamatti taate. kanaaf ammoo gantummaa isaan irra ga'u hunda dandamatanii baasii ofiitiin qarshii doolaara 29,000 kaffalanii tikeettii kutatan. kibxata amajjii 5 bara 2011 biyya waggaa 30 oliif yaadaa fi dharra'aa turan magaalaa Finfinnee seenanii hawaasa isaanii dheebochaa ture waliin wal quunnaman. hawaasa isaan dheebochaa ture waliin wal quunnaman. ummanni jila kana simachuuf halkan guutuu achi bulee isaan eegaa jiru mufachiisuuf ta'e jedhanii hooggantoota ABO tursiisan. fajrii waca simbiraa boolee buufata xiyyaaraa seenanii ganama sa'aatii 3tti addabaabaayii masqalaatti argamuu qabu turan. haa ta'u malee ergamtoonni Abiy maqaa nageenya eegsisuu jedhu jala dhokatanii isaan tursiisuun gufuu itti ta'an.
Hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo yeroo addabaabaayii masqalaa ga'an guyyaa sifatanii akka biyyattiitti sa'aatii 5:00 ture. Tarsiimoon jara deeggartoonni ABO simachuuf achitti argame dadhabee akka bittinnaa'uuf ture. haa ta'u malee shirri Abiyyii fi buchilloota isaa galma ga'uu fi didee jalaa fashalaa'e. Alaabaa Abbaa Gadaa fi alaabaa adda bilisummaa Oromoo samiirra mirmirsaa kaan sirbaa dhiichisaa shamarreen ililleen dhiirri geerarsaan baroodaa hooggantootaa fi miseensota ABO eegee simate. Oromoon kaabaa fi kibbaa bahaa fi dhihaa uffannaa aadaa isaatiin faayamee hooggantoota isaa fi miseensota isaa haala adda ta'een simannaa ho'aa godheefi. Simannaan jila kanaaf godhame Dr. Abiyyii fi ergamtoota isaa haalaan yaaddesse sodaa keessa galchuun waadaa isaaniif galame guutamuu mitiiti. Bakki isaan itti boqotan hoteelillee osoo hin qabamaniif hafe. Hooggantoonni ABO sochiidhaaf illee Finfinnee keessa konkolaataa kireeffatanii socho'uuf dirqaman. Baasii isaaniitiin hoteela ilillii qabatanii achuma boqotan. Yeruma kana abbaa hoteelichaa kan ta'e obbo Gamshuu Bayyanee akeekkachiisni adda addaa fi sodaachisni adda addaa qaama mootummaatiin irra ga'uu eegale. Mancaatiin qabeenya obbo Gamshuu Bayyanaa naannoo Amaaraa keessatti qaqqabellee akeeka shira kanaa ture. Mootummaan Dr. Abiy waadaa fi waliigaltee ABO waliin Asmaraatti godhe ifaan ifatti cabsuu eegale. Shira adda addaa hooggantootaa fi dhaaba adda bilisummaa Oromoo irratti godhamus jalqabe. ABO jala kan bulaa turee fi yeroo sanatti qaamamee ture qabeenyi dhaabbata waldaa walgargaarsa Oromoo akkasumas biiroon isaanii Gullalleetti argamu ulaagaa waliigaltichaa keessa kan jiru osoo hin kennaminiif hafe. Miseensonni ABO kumaatamaan hidhamanii ji'oota 3 keessatti biirooleen ABO Oromiyaa keessatti banate 200 ol cufsiifaman. Miseensonni isaaniillee biyyattii keessatti bilisummaan akka hin sochoone godhaman. Dr. Abiy Ahmad yookaan Hitler jaarraa 21ffaa kun addi bilisummaa Oromoo dhaabni Oromoo kun dirree siyaasaa keessaa dhiibamanii akka ba'an qaxxoosaa cimsee itti fufe. Tarsiimoo xuraawaa abbaa isaa Minilik irraa dhaaleen Oromiyaa bakka adda addaa keessatti ofumaa jeequmsa uume ABO'tti hirkisuun akka isaan qabsoo nagayaa hin goone danquu eegale. Asirratti taatee Shaashamanneetti mudate akka fakkeenyaatti fudhannee laaluu ni dandeenya. Jawaar Mohaammed irratti sababa yaalii ajjeechaa godhameen jeequmsi uumame. Kantiibaan magaalattii mootummaa naannoo Oromiyaatti bilbilee humna dabalataa yoo gaafatu maaltu si dhibe afaan kee walitti qabadhu mana kee gali kan jedhu ture. Guyyaa muraasaan booda garuu jeequmsichaaf itti gaafatamummaa godhamee kan hidhame kantiibicha ture. Innis osoo hin dhoksin duuba jeequmsa kanaa kan jiru akka mootummaa ta'e ifa baase. Abiyyii fi ergamtoonni isaa paartii badhaadhina Oromiyaa maqaa ABO xureessuuf dhagaan isaan hin falaxin yookaan hin dhoosin hin jiru ture. Jechootaan waan madaalamus miti. Ofumaa jaraatiif garee ajjeesaa fi jeequmsa bakka adda addaatti kaasu gurmeessanii namoota dhuunfaa hanga kaabinee isaanii gajjallaa jiru ajjeesisuun gocha kana kan raawwate abbaa torbee kan jedhamu garee ABO'ti jechuun maqaa xureessu eegalan. Garee ajjeesaa ofiif uuman kanaan Burraayyuutti Koomaandar Salamoon ajjeesanii akkuma amala isaanii Koomaandar Salamooniin kan ajjeese ABO shaneedha jechuun ofumaa isaaniitiif taajjabbii dabalatan. Haa ta'uti garuu akka waamicha isaaniitiin ABO shanee jedhanii kan waaman kun yeroo inni Finfinnee seenee Koomaandara poolisii ajjeesu humni nagaa eegsisu eessa jira ture gaaffii jedhuuf deebii qabu ta'innaa laatamu. Gara fuulduraatti gocha jaraa kanaaf seenaan ragaa akka itti baatu quba waan qaban natti hin fakkaatu. Egaa tarsiimoon jaraa kun hundi dhaaba ABO xureessuu fi akka isaan qabsoo nagayaa hin goone danquun diraamaa Dr. Abiyyii fi ergamtoota isaaniitiin hojjetame ABO dirree siyaasaatiin ala gochuudha. Diraamaan kunis guyyuma guyyaan bifa adda addaatiin hojjetamuu ittuma fufe. Garee saamtotaa qopheessuun naannoo Oromiyaa lixaatti baankii cabsiisanii saamsisuun ABO shanee baankiiwwan cabsee saamee jira jedhanii maraatan.
Abaaw Shanee dhalattoota naannoo Amaaraa kan ta'an barattoota shamarranii addatti baasee ukkaamse jechuun hidhattoota Abaaw hidhattoota Naayijeeriyaa Boko Haramiin wal fakkeessuun gocha fokkataa akkana diraamaa isaaniitiin hojjetan. Wanti nama ajaa'ibu garuu barattoonni butaman jedhaman kun eenyummaan isaanii fi teessoon isaanii barbaadamee dhabamuu qofa osoo hin taane maatii barattoota butamaniiti jedhamanii namoonni dhuunfaan dhiyaatan dhimmicha yoo gaafataman gocha akkanaa tasumas arginees dhageenyees hin beeknu jechuun deebii isaanii deebisan. Kun immoo diraamaa Abiyyii fi shiftoota isaatiif injifannoo uumuu fi didee kufaatii siyaasa isaanii fi hammeenyummaa isaanii ifa baase. Dhaabni Abaaw fi WBOn uummata biratti akka jibbamamu gochuu hin dandeenye. Addi Bilisummaa Oromoo qabsoo nagaa isaan godhanillee duubatti deebisuus hin dandeenye. Abaaw onnee uummata Oromoo keessaa baasanii dhaaba isaanii guyyaa keessa saamtotaa fi yakkamtootaan bixilatan paartii badhaadhinaa fudhachiisuu hin dandeenye. Haa ta'u malee Abiyyii fi ergamtoonni isaa uummata Oromoo irratti waraana ifaan ifatti banuuf dirqame. Uummata Oromoo Wallaggaa hanga Matakkalitti, Gujiidhaa hanga Booranaa, Moyyaalee jiran irratti waraana labse. Humni ibsaa, bishaan dhugaatii, sararri bilbilaa fi intarneetiin isaanirraa akka citu gochuun uummata nagaa fi hiyyeessa irratti waraana xiyyaaraan deeggarame itti bane. Waraanni mootummaa uummata nagaa haala suukkanneessaan ajjeesan. Guyyaa aduu saafaa keessa qaama miidhamtootaaf illee osoo hin ilin gara jabummaan kichuu kutuu eegalan. Haadhaa fi ilmoo wal cinaatti gudeedan. Abbaa manaa fulduratti haadha manaa isaanii gudeeduu fi abbaa biratti intala durbaa haala safuu keessaa ba'ee fi gara jabummaan guutameen gocha suukkanneessaa raawwatan. Qonnaan bultoota Oromoo jalaa loowwan isaanii saaman. Oomisha isaanii ibiddaan gubanii jalaa mancaasan. Akkasumas manneen haadha hiyyeessaa guyyaa aduudhaan ibidda itti qabsiisan. Akka waan diina galaafatanii irratti dhiichisanis baroodan. Qaamni mootummaa garaadhaaf bitame uummata fixu kun qaama mootummaa masaraa keessa dhokatee taa'uun ajajamuun isaa immoo waan nama raajessuudha. Yeroo dheeraadhaaf uummata Oromoo fanqabsa'aa ture kan ofiin jedhan obbo Leencoo Baatii Wallaggarraa niitorkiin adda hin cinne jechuun guyyaa adii miidiyaa irratti uummata bal'aa kana sabuun isaanii seenaadhaaf kan ol kaawwannu taate. Galma ga'iinsa siyaasa isaaniif jecha Dr. Alamuu Simee gocha jibbisiisaa uummata Oromoo irratti raawwatan eenyummaa fi baandummaa OPDO durii akka yaadannu nu taasise. Kana qofa miti. Dr. Alamuu Simee gocha mooraa leenjii Xoollay keessatti waraana WBO irratti godhame akka seenaan bara baraa hammeenyummaa isaan Oromoo irratti raawwatan akka yaadannu godhee darbe. Kan ta'e Dr. Abiy Ahmad gocha gantummaa fi gara jabummaa saba bal'aa kana irratti raawwataa jiru guyyuma guyyaan bifa jijjiirrate irraan gadee isaa fiiguu ittuma fufe. Waraanni Abiy Wallaggaa fi Matakkal akkasumas Booranaa fi Gujii irratti labse kasaaraa siyaasaa irratti uumuudhaan alatti faayidaa inni buufate tokkollee hin turre. Loltoota leenjii waraana gaa hin qabne ijoollee xoxobbee ilmaan haadha iyyeeyyii faayidaaf jecha gara waraanaa seenan gara ibiddaatti erguun ficcisiisuu malee kaayyoo ba'eef itti milkaa'uu hin dandeenye ture. Uummata nagaa ajjeesuun ala waraana Abaaw harkatti galfachuu hin dandeenye. Waraanni isaa hedduun WBOtti makaman malee waraana adda bilisummaa Oromoo booji'uus hin dandeenye. Reeffa waraana isaa funaannachuun ala akka bookkisee fi dhaadateen ofiif jilbeenfate malee WBO jilbeenfachiisuu hin dandeenye. Sirni isaa guyyaadhaan guyyaatti kasaaraa siyaasaa fi diinagdee keessa isa galche. Abiy Ahmad injifatamuu malee injifannoon galuun abjuu itti taate. Torban tokkotti isaan balleessina jedhee dhaadatee ofiif badiinsaaf saaxilame. Gaafa itti cimaa dhufu waan injifannoo goonfate fakkeessuun waraana isaa suuta Wallagga keessaa akka gadhiisanii ba'an ajaje. Yeroo garagaraatti ajajaa waraana WBO zoonii lixaa Jaal Marroo ajjeefneerra jechuun siyaasa isaa harka jedhe kana tolfachuuf miidiyaa ofiitiin soba adii sobee uummata amansiisuuf yaale. Diraamaan isaa koomedii ta'aa dhufte.
dargiinu al tokko qofa hunda balleessineerra jedhee afaan qabate. Piippiin garuu Jaalmarroo yeroo 3 ajjeefte. Jaalmarroon garuu guyyaa guyyaadhaan ummata isaaf injifannoo galmeessaa dhufe ammas galmeessuutti jira. Abiyyii fi murni isaa seenaa baddannoo deddeebisee galmeessuun ala bu'aa tokko buusuu hin dandeenye. Bu'aa siyaasa isaaf jecha Wallagga Lixaa, Buunoo Beddellee, Matakkalii fi keessatti shira qindeeffateen gocha suukkanneessaa raawwate. Abaa'oo Shanee saboota biraa irratti miidhaa geessisaara jechuun saboota biroo dallansiisuuf diraamaa isaa hojjechuu eegale. Diinota Oromoo paarlaamaa irratti walitti qabee imimmaan naachaa boochise. Bulchaan aanaa Gullisoo obbo Daagin Mokonnan garuu hidhattoonni ummata Oromoo fi dhalattoota Amaaraa ajjeesaa jiru jechuun dhugaa jiru lafa ka'an. Gargaartonni Abiyyi Gullisootti, Gurra Fardaatti, Buunoo Beddellee fi bakka garagaraatti gocha suukkanneessaa raawwatan guyyaan inni ifatti ba'u fagoo hin taatu. Gullisoo keessatti gocha suukkanneessaa sana kan raawwate akka qaama mootummaa ta'e bulchaan aanaa Gullisoo ragaa itti ba'e. Booranaa Areeroo keessatti gochi suukkanneessaa mucaa umriin isaa waggaa 12 irratti raawwatame gocha bulgummaa fi fokkataa onnee ummata Oromoo keessaa kan hin baane godaannisa barri kamuu dhiqee hin baafne ture. Akkasumas gochi isaan ji'a tokko dura Calanqoo keessatti barattoota dirqiin hiriiranuuf ba'aa jechuun konkolaataa fe'umsaatti fe'uun jimlaadhaan barattoota Oromoo 53 ol ta'an kichuutti kutuun kan yoomuu dagatamu miti. Hitlerichi jaarraa 21ffaa keessaa kun faashistii sirna nama nyaataa diriirsuuf gocha suukkanneessaa Oromoo fi paartii Oromoo irratti raawwate. Ganna darbe kana keessatti immoo shira isaatiin dhaabaa adda bilisummaa Oromoo akka bara chaartaraa sana hooggantoota quuqama hin qabne walitti qabuun akka fottoqan taasise. Akkuma beekamu addi bilisummaa ummata Oromoo hanga hooggantoonni keenyaa fi kaafaa'u hin hiikamaniitti filannoo alanaa irratti hin hirmaannu jechuun boordii filannoo isaaniitiif beeksisanii as Abiyyii fi ergamtoota isaaniitti sodaa guddaa uumeera. Akkuma amala isaa daldala siyaasaa isaaf jecha miseensota ABO garaaf jiraatanii fi dantaa ummata isaaniitiif bakka hin qabne osoo hooggantoonni ABO hin beekin harka wayaa jalaatiin walitti qabanii ABO bakka lamatti baasan. Warreen kunis irbuu saba bal'aa diiganii ergamtuu Hitlericha kanaa ta'uu filatan. Miidiyaa mootummaadhaanis as bahanii nama tokkoyyuu haa taatu yoo mootummaan nuuf eeyyame filannoo bara kanaa irratti hirmaanne dhaaba keenya kana badii irraa bilisa baafna jedhanii ibsa baasan. Gochi akkanaa biyya keenyaaf waan haaraa miti. Bara 1998 keessa yeroo wayyaaneen biyya bulchaa turtetti taateen amma ABO irratti godhame paartilee Oromoo fi kanneen biroo irratti raawwatamee ture. Yeroo sanatti Oromoof kan dorgomaa ture paartiin Koongiresii Biyyoolessa Oromoo OKO irratti gochi akkanaa godhamee ture. Humni mootummaa yeroo sanatti biiroo isaanii weeraruun dura bu'oota paartichaa fi miseensota ciccimoo hidhuu fi sodaachisuun garee taakkalaa uumaa fi dargaggoota biroo qarshiidhaan gowwomsanii OKOn keessanii jechuun biiroo isaanii keessaa chaappaa fi dookumentii adda addaatti fayyadamuun ibsa baasisiisan. Wamti amma ABO mudate kun taatee wayyaaneen godhaa turtedha. Abiyyi jalaa dhaalee dachaa lamaan raawwate. Hooggantoota ABO dirqiin biiroo keessaa baafamuun walga'ii seeraan ala qaama hin beekamneen gochuun hooggantoota garii goyyomsee ofitti qabuun addi bilisummaa ummata Oromoo bakka lamatti akka dho'u gochuun ABO'n hoogganaa malee akka hafu godhee cabsuudha ture. Kanas ta'ee sana mootummaan gabroonfataan kun karaa kamiinuu Oromoo adda bittinneessee sirna nama nyaataa nugusummaa diriirfachuun wanni inni hin godhin hin jiru. Haa ta'u malee mootummaan gartuu ofii uume ABO jedhee burjaajii uumaa jiraatus uummanni Oromoo fi deeggartoonni ABO ammas Hayyuu Duree Daawud qofa akka beekan ibsawwan biyya keessaa fi koonyaalee addunyaa garagaraa irraa kennamaniin ibsaa jiraachuun isaanii taatee torban darbe kanaati. Dhuma isaa walumaan kan ilaallu ta'a. Egaan kabajamtootaa fi daawwattoota Kush Media Network sagantaa keenya har'aaf qabannee dhiyaanne kan har'aa kanaan raawwanneerra warra torbanii nu haa godhu hanga torbaniitti nagaan nuuf tura.